jaalalli jirretti nageenya illee hin jiru. Akka kiyyatti maallaqa argadhee jaalala dhabuurra maallaqa dhabee yoo jaalala yoo hin qabaadhe nan fudhadha akka kiyyatti jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraatan. Kun egaa walii dachaan egaa dhiifama nu godhaa egaa waan isinirraa bannee fi akkuma beekamu egaa Oromiyaa gaafilee jajjabaa akkasii gaafadheen ture gaafii san egaa viidiyoo adda kuttee akkasitti deemtee turte. Maallaqa keessanii wajjiniin mataan dhaabbachuu dandeessu galagala lamni keessanii jechuudha. Har'a gaamee barbaadee eessaa akka fide hin beeku aarsaa mee kafaleetiin fide mee hordoftoota nagaa gaafadhu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii torbee kana egaa wal jalaatti bannee jirra dhiifama isin gaafanna waan banneefis beektu jedhee yaada kanaaf iyyuu dhiifama isin gaafanna amma xumuraa sagantaa keenyatti immoo akkan wajjin taatan afeerra keenya kabajaan isin afeerra jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya egaa akkuma beekamu gaame gaafilee babbadaa gaafadhee ture egaa gaafsanii Firaankii sallaaltanii jirtu jedheetiin abdadha. Adeemsa keessa yoo naataate siin fuudhaa siin jedheen ture. Sii taatii akkasiin dabarree jedhaniiti yaada naa barreessaa jira waan ta'eef. Ati mee deebisaan kee maal fakkaataa akkam jettaati? Mee Oromiyaa maaltu dhagame dhugaatti mee gaafa sana? Jechuun baay'ee natti dhaga'ame bakka xiqqoo bakka baay'ee akka malee tanaaree keessi koo baay'ee aareera jechuun narratti beekamuu dhiisuu danda'a akka malee tanaaree jechuudha. Maaliif kan inni walitti dhufnee dalagaa irratti waan akkasii irratti illee waliin beeknu innaa akkasitti bakka akkamitti akka naan jechuu danda'e maalummaa koo wanni jedhu natti dhaga'ame akka malee naaree baay'ee tan tasgabbaa ture jechuudha yeroo sanatti. Dhugaatti gaafileen jajjaban gaafadhee gaafii baay'ee nama aarsuun gaafadhee. Gaafii akkasii immoo yoo isinillee gaanatti aartaniitiin jettan gaadhiifama naa godhaa isin jechaa hordoftoota keenya. Dhugaatti obsa guddaa qabdi. Obsa ajaa'ibaa qabdi. Akkanaan yaada miti. Yaadni kun akkanumatti naan dhufne namni xiqqoo namarra jiru xiqqoo dhalaa fuula bareedu yookaan harkaa qabdu yoo arganii jedhan itti taphachuu fedhanii. Kun dhuguma uma jiru waan ta'eef hawaasa keessa jiruun anilleen ishirratti akka Firaankii fakkeesseetiin gaafii sin gaggaafadhe. Mee Oromiyaa gaafii ansi gaafadhe fakkeenyaaf sossobullee yaaleen ture akka tasgabboitu sossobullee yaaleen ture mootu qabeenyan qabaa maallaqa ganaan qabaa waan akkanaa sin jedhee si gaafadheen ture. Mee walumaa galatti wanni sirra ga'e waan akkasii yoo sirra ga'u jiraate waan sirra ga'eerraa mee ifa godhiitii akka uummata hawaasaaf illee galutti yoo fakkeenyaaf bakka hojiis haa ta'u yoo karaa deemtus haa ta'u yoo mootu bakkuma ta'ettis haa ta'u gaafii wanni akkasii yoo akkasirra ga'u ta'e mee gabaabsituma yaada keenya hordoftoota ibsimee. Sirriidha. Wanni kun yeroo baay'ee deddeebiin na mudateera garuu achi keessaa waan argitee tokko na mudateen isinitti himuu barbaada. Dhugumaan wanta nama mudatudha. Wanta eenyuun illee hin mudata ana qofatu hin taane eenyuun illee mudatee yaada. Deebi'ees yaada akkasii kan qabanii hin jiru baay'inaan jechuudha. Bakka akkuma sammuun isaanii yaadetti waan namni biraanis yaadutti fakkaata yeroo hin jedhu maallaqa waan qabaniif wayi bareedina waan qabaniif wayi immoo bakka sadarkaa olaanaarra waan jiranii fi nama sana waan qabaniini waan bitanitti fakkaata jechuudha. Namoonni akkasiin jiru. Nama jechuun bakka namni yaaduu danda'u tokko wanna yeroo sanatti ta'urraa gammadee boodatti miidhamu jedhee kan yaadu yoo jiraate wanta kanaan bitamuu dhiisuu danda'a. Garuutiin yaada xiqqoo isheen fageessee kan hin yaadnellee kan jiru yoo ta'e itti miidhama. Yeroo xumurri isaa itti miidhamu nufu namni akkanatti yaadu hin jira. Dhugumaan yeroo tokko bakka dalagaa qabnurraa nama anumaan dubara baay'ee taanee dalanna turre. Itu dalannu abbaan dalagaa sanaa abbaan dirijitii sanaa jechuudha. Jaalala naaf dhiyeessa ture. Innaa jaalala yeroo naaf dhiyeessatti jaalalli illee waan hin qabuuf anni dalagaaf malee sa'aatii kanatti lammata jaalallee qabaa. Jaalallee nan qabaa qophiis illee nuti deebi'ees immoo aniifatti kan walitti dhufnee dalagaadhaanii jedheetaan gaaffii akkasiin gaafa naa dhiyeessu deebii akkasiin deebisaa jechuudha.
Isa booda carraa sadii naa kenne ture. Carraa sadii yeroo sadiif akkan itti yaadu naa kenne ture. Yaadni koo irra deddeebi'eetiin yaadu kanumaan dura dhiyeesse sana waan ta'eef dalagaarraa yoo ari'amte bi'aansi dalagaa yeroo dhabdetti yerootti bakka akka qallaaliitti hin argamu dalagaanii yeroo dalagaa sana dhabdetti ishii jettee dalagaa seenuudhaaf hin dhufti kan jedhu yaadeeti. Dalagaarra naarii jechuudha. Tole egaa kun hordoftoota keenya egaa akkas jetti argitaniirtu egaa waan akkanaa kun ni jira hawaasa keessa jira waan ta'eef dhugumatti obboleeyyan keenya dubartoota gaaffiin akkanaa bakka hedduutti ni mudata anis immoo ija kiyyaanis waan arge waan ta'eef wanni kun immoo seenaan kun seenaa jiru seenaa wayitii keessan namni naa barreesse baay'ee ishiinis maashaallah nama bareeduudha fuula kana ni bareeddi. Bakka hedduutti rakkoo adda addaa irra ga'ee ture. Kan ishirra geessuun immoo warruma karaa ofirra karaa deemu jiranii dallaala suma karaa oofanii gaaffii akkasii dhiyeessanii fi yoo mootu waan sin jennu nuuf hin godhin yoo kisee jeefnaa yookiin mootu hojiilee sinnaynu dirqamaan nooliin jiraatta jedhanii akkasitti rakkoo guddaa irraksanii turanii. Haa ta'u garuu immoo waan rabbiin hin balleessine ilmi namaa balleessuu hin danda'u. Akkasitti egaa ishii seenaan ishii dheeraadha waan ta'eef isinittis dheeressuu hin barbaanne. Almuhimmati nulleen amma tokkotti bira dhaabannee akkasitti rakkoo san keessa baafne. Kuni waan jiru waan ta'eef yaaduma jiruun anilleen qabadde isinii dhiyaadhee hordoftoota keenya. Mee Oromiyaa gaaffilee asi gaafadhe keessaa fakkeenyaaf qabeenya namni nama bituu ni danda'a bakka jaalalli hin jirretti. Namni maallaqaan bitame akkan beekutti namni sun tasumayyuu bakka jaalalli hin jirretti nageenya illee hin jiru. Deebiis immoo waliif illee ta'uu hin danda'an. Yeroodhaaf wayiin wal miidhu ta'a wayiin immoo waa tokko wal godha malee namni bakka jaalalli hin jirretti maallaqni waa qaba wayii qabeenyi waa qaba jedhee yaadu. An maallaqa akka kiyyetti maallaqa argadhee jaalala dhabuurra maallaqa dhabee yoo jaalala yoo hin qabaadhe nan filadha akka kiyyetti jechuudha. Maaliif bakka jaalalli jirutti wanta qabdu tokko waliin qooddattee nyaatta. Bakka jaalalli hin jirretti maallaqa qofa ilaalan wayiin qabeenya bichaa ilaalanitti garuu qabeenyuma qabdu sanallee gammachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Jaalalli hin jiru waan ta'eef gammachuun hin jiru yeroo hundumaa wal aarsuudha wal caqacaquudha qabeenya kana irratti silumayyuu qabeenya kana ilaaltee waan ta'eef yeroo hundumaa iji kee qabeenya sanarra waan jiruufi qabeenyuma sana laaltaa qabeenya kana wayiin namni tokko yoo tuqeetii hin aarta hin dubbata kanarratti walitti bu'uura guddaatu uumama jechuudha. Innaa kanaaf jaalalli maallaqni tasumayyuu jaalalallee bituu hin danda'u bakka jaalalaas immoo bu'uu hin danda'u jedhee yaada akka jirti. Hayyee galatoomii Oromiyaa dhugaatti gaaffileen si gaafadhisan keessatti obsa guddaa qabda. Gaaffii jajjabaa si gaafadhe mee hojiirraa hin seeriyaa isin jedheen ture. Mee bakka sanii maal sitti dhagahame?